Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Oromiyaa keessas teessanii haa ta'u biyya ambaatti warreen raadiyoo Simbirtuu caqasuudhaaf torbee guutuu nu eegaa jirtan nagaan keenya kabajaa bakkuma jirtanitti simbiraa ga'u jennaa akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Kun raadiyoo Simbirtuu irraa kan isiniin darbu qophii keenya har'aati. Qophii har'aatiin akkuma barsiifanne waan sadanuu qabannee jirra. Dursa oduudha. Oduutti aanee sirba tokko erga isin affeerree booda kan itti aanu qophii simbooti. Qophii simboo keessatti keessummaa waa'ee ogummaa hogbarruu irratti nama qabu qabannee kan dhiyaannu qabna jechuudha. Kutaa lammaffaasaa akka torbee eegalle. Ammas sirba tokko isa kanaa booda erga isin dhageessisne booda qophii imalaa tuttaana. Qophii imalaa keessattis keessummaa qabna. Waa'ee siyaasa Oromoo fi Impaayera Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffate nama dhaaba siyaasaa tokko keessa turan kan dhimmicha gadi fageenyaan beekantu nu waliin turu jechuudha arras. Kanaaf turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha amma gara oduu guyyaa kanatti isin dabarsa. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu amma oduun isinitti hima. Oromoonni biyya Noorwee magaalaa Tiroondeemii fi naannoo ishee jiraatan sanbata darbee hiriira mormii bahanii mootummaa Itoophiyaa balaaleffataa oolan. Sababiin isaas gaaffii bilisummaa waan gaafataniif Oromoonni kumoota kurnootaan lakkaa'aman mana hidhaa Itoophiyaa keessa jiru. Yeroo dhiyootti asitti immoo barattoota Oromoo irratti bifa addaan mootummaan duula banee hidhaa jira jechuudhaan. Hawaasa Oromoo fi kolugaltoota siyaasa Oromoo achi jiraniin hiriirri qophaa'e kun hacuuccaan mootummaa Itoophiyaa Oromoo irraan geessisaa jedhanii balaaleffataa oolan. Warra hiriira sana qindeessan keessaa tokko Durbee Iftuu Nagaasaati. Shamarree Abbaayinesh Tashoomes achirratti argamtee mirgi Oromoo haa eegamu jechaa oollee jetti. Mana hidhaa Itoophiyaa keessa akka jiran beekna. Jarri hundumtuu kan isaan iyyataa jiranii fayyadamni mataa isaaniitii fi walaba ba'uu fedhaniif iddoo ta'ee fi sagalee isaanii akkatti dhageessisan hin qaban mana hidhaa keessa ta'anii inuun immoo isaanis sagalee isaanii warra argana jirru saba keenya iddoo buuneeti kan nuun iyyachaa jiru. Achuma Noorwee keessaa otoo hin bahin dhiittinsa mirga dhala namaa Oromiyaa keessa jiruu fi falasaa irratti hawaasni Oromoo kaaba Noorwee sanbata darbe marii gaggeeffatan. Xumura marii kanarrattis Oromoonni bakka jirurraa gamtaan ka'ee roorroo ofirraa deebisuu akka qabu waamichis taasifameera. Haala haashtaatti wal gahuudhaan yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa dhiittinsa mirga dhala namaa Oromoo irraan geessisaa jedhan tokko tokkoon kaasanii irratti mari'ataa oolan. Warra marii sana qindeessan keessaa obbo Caalaa Qalbeessaa miidhaa mootummaan Itoophiyaa Oromoo irraan gahaa jira jedhan akkas jechuudhaan raadiyoo sagalee Oromootti himani. Tokkoffaa barattoonni kutaa olaanaa irra jiranii barumsarraa ari'amaa jiru, hidhamaa jiru, uummanni keenyi lafarra buqqaa jira. Inni kaanis immoo hidhamee dararamaa jira. Waa'ee kanaaf furmaanni isaa maalidha kan jedhu irratti haasofne. Yoggaa haasofnu immoo furmaanni isaa tokko taanee gurmoonee yoo dura dhaabanne malee furmaata hin qabu kan jedhu irrattidha. Kaayyoon sagantaa keenya baay'ee bal'inaan irratti haasofne. Walgahii hawaasa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kaaba Noorweetiin qophaa'ee jedhama sanarratti Oromoonni kutaa kaaba Noorwee 5 keessaa hedduminaan irraa qooda fudhataniiru. Walgahii sanarratti miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kataan Dr. Dagafaa Abdiisaa irratti argamuudhaan gocha diinni Oromoo irraan gahaa jira jedhan tokko tokkodhaan suuraan deeggaranii Oromoota argamaniif agarsiisaniiru. Dr. Dagafaan Oromoon ganna 100 caaluuf garbummaa isarratti fe'amee jiru jalaa bahuudhaaf bakkuma jirutti ijaaramuu fi gamtaadhaan ka'ee falmatuu qabaa jedhan.
Fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti deemaa jira jedhamu irratti Oromoonni biyya ambaa jiraatan akkaataa deeggaruu danda'anii fi Oromoonis akka walii galaatti yoo maal godhe akka garbummaa jalaa ba'uu danda'u irratti shamarree Zamzam Abdurrahman walgahii sana irratti akkasitti walii gallee adda baanee jette. Wal ijaarree waa hundaa bakkuma jirutti wal yaamnee rakkoo jiru biyya keessatti wal quba qabaannee akkasiin waan jiru beekuu qabnaa wajjin deemsisnee walitti hidhnee bakka jirutti wal waamnee bakkuma jiranutti akka isaan socho'an bakullama maan taane kaambuma jiranitti yookaan bijiraatanis yoo ala jiraatanis bakkuma jiranitti wal ijaaranii ta'uu qabanii. Bara 2013 keessa mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa biyyittii keessaa dhiitaa baatee jette Ameerikaan. Ministeerri dantaa alaatti waajjirri damee dimokiraasii mirga dhala namaa fi hojii gabaasa Itoophiyaa laallatu baase keessatti qondaalonni biyyattii humna tikaa biyyattii sanaa to'atu humni tikaa immoo mormitoota gaazexeessitootaa fi warreen kaan hidhaa fi hiraarsaa bahanii ittiin jedhe. Ugaadeniyaa keessatti immoo poolisoonni addaa fi milishoonni naannoo ajaja addaa jalatti waan fedhan dalagaa bahanii ittiin jedhe. Akka gabaasa guraandhala 27 bara 2014 bahee kanaatti Itoophiyaa keessa mirga walabummaadhaan yaada ofii ibsachuu fi walgahuu baay'ee daangeffamaadha. Namoota hidhuu ilaalcha siyaasaan namoota yakkanii mana hidhaa keessatti yeroo dheeraa tursu mormitootaa fi gaazexeessitoota doorsisuu fi hiraarsuun wanta bal'inaan godhamaa bahedha ittiin jedhe. Manni murtiillee bilisa mitii kan jedhe gabaasni Ameerikaa kun gaafa kabaja Iidaal Fixrii Finfinnee keessatti mootummaan Itoophiyaa namoota gara 1,000 ta'an yeroodhaaf isaan hidhee ture jedhe. Kana malees uggurri dhaabbilee miti mootummaan rakahame akkuma jirutti tufee jira jedhe. Itti fufuudhaanis bakki mana hidhaa qulqullina hin qabu seeraan ala namootni ni hidhamu himannaanis osoo irratti hin dhihaatin yeroo dheeraa turu mana hidhaa keessa erga hidhamanii boodallee taanaan murteen dafee ittiin kennamu manni namaas immoo seeraan ala sakattama miseensonni mormitoota biyya keessaa deeggartoota adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeniyaa akkasumas barattoota hidhuun gara dabarsuun bal'inaan mul'ataa bahee jedhe bara darbe keessatti. Akka gabaasa kanaatti baatii fulbaanaa bara 2012tti namoonni 70,000 hanga 80,000 ta'an mana hidhaa Itoophiyaa keessa turan. Isaan keessaatti 2,500 dubartoota waggaa ta'an 600 immoo daa'imman xixiqqoodha. Itoophiyaa keessa manni hidhaa beekaman kan federaalaa 6 fi kan naannolee immoo 120tu jiru. Waajjiroolee poolisii fi mooraan waraanaa kan akka Dhedheessaa, Birshaleqoo, Xollaay, Hormaat, Bilaatte, Taataq, Jijjigaa, Hoolataa fi Sanqalleettis mootummaan nama hidhaa jedhanii ministeeriin dantaa alaa biyyattii ta'an Joon Keeriin guraandhala 27 bara 2014 gabaasa kana baasan keessatti. Xumurarrattis waraanni mootummaa Sudaan kibbaa har'a wal waraanaa oolan. Sababiinsaas maallaqa irratti wal dhabanii jedhame. Buufata waraanaa mootummaa kan Juubaa keessa jiru loltoonni jiraatan qawwee walitti garagalfatanii lubbuu wal baasanii dhiigas wal dhangalaasaa oolanii jedhe Reuters achirraati. Mootummaan Sudaan kibbaa fi mormituunsaa mudde darbirraa kaasanii wal lolaa akka jiran beekamaadha. Dhaggeeffattoota keenya har'aaf kan qabnu oduu kanumadha. Qophiilee keenya dhaggeeffadhaa.
Gaafi jaalalaa naaf deebise ani si yaada kaanii guyyaa ati na yaaddu yaa hiriira maal akanii ta'uu badde. Gaafi jaalalaa naaf deebise ani si yaada kaanii guyyaa ati na yaaddu yaa hiriira ati na yaaddu yaa hiriira. Dhaggeeffattoota keenya sirba kanatti akka gammaddaan abdii qabna. Amma dabareen kan simbooti. Tole dhaggeeffattoota keenya gaazexessaa fi barreessaa yookaan walaleessaa Firaa'ol Taaddasee waliinidha kan jirru qophii simboo irratti. Mee amma warri amma raadiyoo kana dhaggeeffattanis yaada akkasii kennaniif yookaan akka warra hubataniif uumaan maaliif dabee ka jedhu walaloo kee furrisa ka jedhu keessa jira. Mee isa nu dhageessisiiti boodatti deebina marii keenyatti hufa. Uumaan maaliif dabe? Sa'i warra keenyaa dhaluudhaaf dorrobdee jibicha soo eegnu raada dhaltee bultee. Uumaan maaliif dabee? Kormi bara kana korma dhalchuu dhabee jetti. Egaa waan kan isin barbaaddanii korma ture korma too eegdanii goromsa argattanii hin seene jettan maqaa ishee jechuudha. Egaa maalidha waan tokko eegdee yoo dhabdu uumadhaan walitti buuta. Yoo muufate waaqatti bo'a. Yoo dallane egaa waa inni akka qabbaneessuuf itti mataa. Yeroo tokko tokko immoo maaloo yaa Rabbii maaliif akkas na goote maaliif komiitu dhufa jechuudha uumaa komachuutu dhufa. Walaloo kana keessattis kan argitu egaa sa'i warra keenyaa dhaluudhaaf dorrobdee jibicha osoo eegnuu raada dhaltee bultee. Dhaluu isheeti miti amma kan koman wanni nuyi eegne wanni nuyi waaqattiin kadhachaa turre jibicha akka nu dhaltuuf jibichi suni waan nu fayyaduuf qaba. Waan inni nu ooluuf qaba. Waan isa eegganneef qabna. Amma isatu dabe. Uumaan maaliif dabe? Waaqanis walitti buunee jirra asitti. Walaloo kana keessatti. Barreessan tokko yoo walaloo barreessu ofiinis walitti bu'aa. Sammuu isaatiin walitti bu'aa. Namoota isa bira jiru wajjin walitti bu'aa. Hawaasa isaatiin walitti bu'aa. Hawaasa biraatiin walitti bu'aa. Darbees immoo uumaa guddaa kanaan akkaataan inni walitti bu'u jira yaadan jechuudha. Ila ammallee deetti ibsattuu qabda walaloota amma barreessite keessatti Firaa'ol walaloota firrisaa jedhu keessatti ati baafte keessaa tokko gubaa garaa koo jedha. Amma eddeetti ufitti buutoo kan keessa kee eddeetti ibsattullee fakkaata wanti kun mee waa'ee isaa jedhame? Gubataa garaa koo jedha walalichi. Naan kutan naan qican hin furdattuu jedhu osoon barre rakkoo firrisa lagaanis laalanii coraa koo. Maali rakkinni kee akka naaf naanii gaafinnaa adochu maaliif nan moggaafne qallaa akka margaa gubataa garaa koo kan qabbana hin qabne eenyutu naaf argaa jedha. Amma huqqachuu koot argan in nyaattaa in dhugdaa maaliif hin furdattuu naan jedhu garuu immoo natti hin kunne natti hin qinye. Furdina koo qofa hawwan isaan ana keessa kootti waan adoochutu jira. Kan gaafii isaanii na adoochurra wanna na adoochu baay'eetu jira. Yoo qallinaa margaayyuu jettanii maaliif nan moggaafne? Dhugaa keeti akkatti bulee abbaa beekaa ollaan akkam bultee beeka jedhanii amma hawaasa keenya keessa hawaasuma addunyaa ta'uu ni mala. Yeroo baay'ee waa'ee namaa qabatanii deemanii inni akkasii isheen akkasii jechuufillee kan barumsa kennu natti fakkaata. Akkasii waan isaa. Mammaaksaati jette kana argite yeroo baay'ee yaa akkamii warra alaa yaa gaarumaa warra manaa yaa cinqii abbaan itti bulee jedhama. Si galee namni egaa waan tokko yoo si laalu alumaa qofa namni yoo nagaa si gaafate nagaa jetteetuma deebistaami. Keessa keessuma beeka. Keessa keessumatu beeka. Gabaabumatti kanaan wal qabata hubataa garaa koo. Tole Firaa'ol amma akkamitti ilaala addunyaa kana akka ogummaatti akka aartiitti jechuudha. Akka aartiitti addunyaa siin komattaa keessi komee qabaa. Attamitti ilaalta addunyaa kanatti? Egaa
uuman qixxuma badhaase lafa kana kan hiikaa itti kennee akka lafti bu'aa godhattu kan godhe immoo dhala namaati. Dhalli namaa addunyaa kana bakka lamatti waan qoode natti fakkaata. Yaadaniis gochaanis. Tokko addunyaa dhugaatu jira. Lammanni immoo addunyaa sobaatu jira. Addunyaan dhugaa addunyaa dura waaqni uumama akka jiru sanaan lafa kaa'ee waan addunyaarra jiru kana akkaataa ajajamtanii itti fayyadamaa, irraa nyaadhaa, irraa dhugaa, irratti horaa, bal'adhaa, walin jibbinaa, walin tuffatinaa, wal kabajaatii irra jiraadhaa jedhee lafa kaa'etu jira. Kuni filoosofii sirna waaqeffannaa Oromoo keessatti waan lafa kaawwamee jirudha. Kallattii sanaan allaalaan. Addunyaan lammataa immoo addunyaa sobaa yoo jennu as keessatti maaltu jira? Diinagdee argachuudhaaf kallattii sobaa deemuun ni jira. Siyaasa wajjin wal qabatee kallattii sobaa qabatanii deemuun ni jira. Aaduma wajjin wal qabatanii kallattii sobaa qabatanii deemutu jira. Jarri kun walitti dhufeet addunyaa sobaa uumu. Addunyaa sobaa sana keessatti immoo qajeelfamoonni ittiin bulmaataa dhala namaatiin waan lafa kaawwamanidha. Qajeelfamoonni lafa kaawwaman kun kan hawaasa addunyaa hunda bu'uureffatee mitiidha yaadni kiyya. Yeroo baay'ee ani komiin kiyya jechuudha. Kan tokko badhaasee tokko immoo irraa fudhatu. Kan tokko ol kaasee tokko immoo lafa jala balleessu. Kan tokko gidirsee tokko immoo badhaasu. Badhaadhina kennuufi. Seera fi qajeelfamoota ammayyaa addunyaa irratti dhalli namaa kalaqe keessaa addunyaan kun addunyaa sobaa ta'ee akka jiraatu waan godhe natti fakkaataan. Odoo dhugaan jiraatee jaalala durii san jibbatti hin jijjiirramu beeyte. Bareedinni duraa sun waan gara gocha dhala namaa adda addaatiin gara fokkinaatti hin jijjiirramu. Addunyaa sobaa keessatti waraanatu jira bara. Kan addunyaa walitti buusaa jiru tokko rakkoo diinagdeeti. Rakkoon diinagdee waan waaqni badhaase silaa dhalli namaa walii yaadee namummaadhaan waliin hojjetee wal jaalatee waliin guddatee rakkoon kun hin uumamu. Kiyyatu caalaa anaaf ta'aa ati dhabii ani nan nyaadhaa ati beela'ii ani nan uffadhaa ati daaritu rakkoo kana uumatii jira. Waan kana itti dhiyaannee yogguu laallu addunyaa lamaan sana addunyaa dhugaa fi addunyaa sobaa sana akkaataan inni walitti bu'utu jira jechuudha. Beektonni garaagaraa egaa addunyaan sobaa kun odoo uumamuu baate jireenyi dhala namaa irra qaroomuu hin danda'u waan jedhu walitti qabsiisan. Kalaqqiiwwan dhalli namaa uume kun bu'uura guddina addunyaa kanaati fi guddinni kun garuu ummata addunyaa hundaaf qixan fayyanne bu'aa ummata addunyaa bal'aa miti. Addunyaan kun addunyaa loogiitti jechaa jirtati. Eeyyen ani addunyaa loogii ta'uusaa gocha dhalli namaa amma raawwataa jiruun kan arginudha. Firaa ol maal barate barumsa isaa yuunivarsiitiitti? Barnoota kanan baradhe yuunivarsiitii Finfinnee kampaasii 6 kiiloon ture. Barnoota sociology and social anthropology ka jedhuun baradhe. Egaa barnoota kana ergan itti seenee nu badhe malee jalqaba irratti waa'ee isaa quban qabu siin jechuun danda'a. Fedhii fi hawwiin koo gara saayinsii hawaasummaan turre. Saayinsii uumamaa barachuu ture beektee egaa kutaa 11ffaa irratti dogoggora hojjedheen gara saayinsii hawaasummaatti jal'adhe malee. Amma ati gaazexeessaa dhaabbata televezyiinii Oromiyaa keessatti. Ogummaa gaazexeessummaa kanan jalqabe reediyoo faanatti bara 2000 eebbifamee akkuma baheen gara sanitti dorgommiidhaan kanan seene. Fedhiin kun kan dhufe miidiyaa baay'een hordofan ture beektaa. Ogummaan xiqqaa ta'eeti jiru reediyoo nan jaalladha. Qophii ijoollee faan dhaggeeffadhaa. Boodaas dhawaatuma dhawaataan televezyiiniis hordofaan ture. Miidiyaalee adda addaa ka biyya keessaas ka biyya alaas hordofaatan ture. Kanaaf osoon gaazexeessaa ta'e maal qaba laata waan jedhuuni beektee gara sanatti kanan dhufe. Waggaa
lamaa fi naannoo ji'a afurii akkas reediyoo faanaadha kanan ture. Isa booda gara dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaatti kanan dhufe immoo bara 2004 ergasii kaasee haga ammaatti achumaan hojjechaatti jira. Ogummaa isaan baranne egaa dandeettuma ani qabu wajjiniin wal qabateetiin natti fakkaata. Dandeettiin kiyyas guddaadha jechuu baadhu amma ta'e nan carraaqa sanuma wajjin wal qabatee qormaata dhufu haaluma gaariidhaan hojjechuu. Maaliifan kaasee ogummaa kee kana faana hamma bakka dalagaa jirtu kanaa fi ogummaa barreessuu faana immoo walitti hidhata qabaa yookaan wal simateera wal siitumsaniiru akkamitti keessummeessita ogummoota kana lamaan jechuu barbaadeetaniin amma jechuudha. Ammaatti uumamaatiin keessaan walaloo barreessuu qabda, aartii qabda of keessaa. Dalagdee kan bultummoo kan nyaattummoo hojii gaazexeessummaati. Kanaan immoo baadiyyaa afaan ni bobbaata yookaan ni barreessita. Mee tokko utubuu irratti tokko kaneessa tokko si gargaareera laata? Eeyyee dhugaadha. Keessafuu ogummaan gaazexeessummaa egaa namoota yaada adda addaa qaban wajjin wal si qunnamsiisa. Jalaa kaasee amma gubbaa hayyoota bira ga'utti wal argita. Carraa akkasii sana si uuma. Hawaasa keessa buutaa. Hawaasa keessa yoo buutu wajjin jiraattaa, waan inni nyaatu nyaattee wajjin ooltaa, waan inni dhugdee wajjiniin ooltaa, aadaa isaat argaa ooltaa, waan inni dubbatu dhageessaa, akkaataa inni jechootatti fayyadamu bartaa, beektota bira soodhatte akkaataan beektonni ittiin waan nama tokkotti dhiyaatan muuxannoo sanarraa argatta. Kuni anaaf carraa guddaadha jedhee tanan yaada. Fedhii kiyya duraan na keessa ture sana waanan hawaasa keessa dhagaa ture sana edaayoon waan kana qindeessee barreesse waan kana ta'uu danda'a akkan jedhee abjootuuf karaa kan natti agarsiise ogummaa gaazexeessummaati. Waan hawaasni tokkotti jiru, waan hawaasni tokko itti oolee bulu, waan hawaasni tokko ittiin guddatu, waan hawaasni tokko ittiin jiraatu akkan ilaaluu fi ogummaan saayinsii soosiyoloojiidhaa karaa sanaan na fayyadeeti jira. Dhuguma wal utuban jechuun ni danda'ama. Biqiltuun durna keessatti biqile sun akka daraaruuf ga'een ogummaa gaazexeessummaa waan guddaadha jedhee tanan amana. Tole, mee amma immoo gara walaloo keettaa deebinu. Mee walaloo tokko kan gaadiinsi elmanii kan jedhu tokko nu dhageessisiiti gara ogummaa amma jalqabnetti deebina. Gaadiinsi elmanii firris nan hubatu hameessa kee jedhu akka narraa dheeddee alagaaf elmamtu. Mooradhaa mar'atta arjoo muchi guutuu tikseensi galfadha. Handhuuraa abbaa koo gumaata ganamaa anamuu dhufimoo kan cobuu na diddu haqa kee natti himi jarri si yooksemoo gaadiinsi elmanii jetti. Saani kun maqaaf kan keeti garuu kan elmatu nama biraati akkasii? Yoo laaltu irruma keessa walaloo kana yoo laaltu akkasiin siifuu danda'a. Hiikaa biraatis qabaachuu danda'a. Walaloon kan abbaa barreesse. Amma gaaffii dura jalqabnetti mee adeebinu. Amma ogummaa gaazexeessummaa wayita hojjettu kana akkuma jettee hawaasa keessas gadi buutanii ni agartaa. Warra qaamota adda addaa warra oliis ni dubbista. Achii kan argatte kitaabota kee amma barreessite keessatti kan galfatteettu jira laata? Asoosamoota kiyya keessatti egaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee kanan barreesses ni jira. Aaduma wajjinis wal qabatee waan hawaasni itti jiru waan itti oolee buluu kallattii hundaanuu akkuma dura kaasaa ture diinagdee irrattis hawaasummaa irrattis siyaasa irrattis waan qarqabate baay'eetu jira. Ogummaa gaazexeessummaa wajjin wal qabatee egaa waa baay'ee argitaa gaarii siyaaraas ni argitaa. Waan sana immoo qindeessitee bifa seenaadhaaf ta'uuf bifa dhaloonni fuuldura dhufu kaleessi akkas ture jedhee akka arguufis wantoonni carraaqqame ni jira. Kana keessatti dirmammuu gaazexeessaa kan jedhu tokko jira kitaabni. Dirmammuun gaazexeessaa egaa waan hedduu irratti xiyyeeffatee kan lafa kaa'udha. Seenaa dhugaa fi seenessuunis waan itti daddabalametu jira. Aadaas
seenaas waan hunda waan qabatee ba'u natti fakkaata dirmammuun gaazexeessaa. Dhiyeenyatti tokkoon yaalatanan jira yoo naa milkaa'e garuu haraamuu fi dirmammuun gaazexeessaa asoosama kitaabota gurguddaadha. Kitaabota bal'aadha. Aadaa fi seenaa irratti xiyyeeffatee waan hedduu waan kaa'udha. Yogguu maxxanfaman egaa dhaggeeffattoonni bitatanii dubbisuudhaan yaada isaanii akkana kennan nan abdadha. Yoo rabbi na milkeesse kitaabonni kunneen hundi isaaniitu waggoota dhiyoo jidduutti harka dubbistootaa akka gaaniidha. Ogummaan kiyya waa hedduu naa gumaateeti jira. Isaafis wanni hin barreesse jira, isaanis wanni hin barreesse jira. Hayyoota irraa conadhee, beektota irraa ergifadhee, hawaasa kiyyarraa waraabbadheeti kanan wantoota kana barreesse. Gola chegute, kara kamina cha. Gola chegute.
Sirboota keenya har'aa kanatti akka gammadaa jirtan ammas abdii qabna. Kanatti aanee kan dhiyaatu immoo qophii malaati. Hayyee dhaggeeffattoota keenya har'as kutaa sadaffaa nu faana jira keessummaan keenyi obbo Garbaabaa Gaaddisaa. Mee amma immoo obbo Garbaabaa dhaabbanni tokkummaa Itoophiyaa yookaan immoo UDJ jedhamu tokko waa'ee siidaa aanolee irratti ibsa baase keessatti siidaan sun kan uummata Oromoo maqaa xureessu malee kan kabaju miti. Manlik kan godhe sunis waanuma eebbifamaa ture bara sana keessatti. Kanaadhaaf gootawwan kan akka jaagamaa keelloo fa'iif ijaaramuu ta'uu qabu. Oromoota bara sana achitti dhumaniif ijaaramuu qabu. Kun immoo mootummaa amma aangoo irra jirutu aangoo isaa tursachuudhaaf jedhee Amaaraaf Oromoo walitti buusuudhaaf ijaarsise waan ta'eef dafee haa buqqa'uu jedhu ibsa baasee ture. Isin immoo miseensa Koongireesii biyyoolessa Oromoo waan turtaniif akka nama siyaasaatti ibsa kana baasuun dhaabni suni maal jechuudha akkamitti hubattan hoggaa dhageessan? Hammam dhaabni Habashoota akka Oromoo irraa jibbaa fi tuffii qaban akka agarsiisanidha kan ani hubadhee dhaabota kanarraati. Fakkeenyaaf dhaabni UDJ jedhamu kuni hooggansa Dr. Nagaasoo Gidaadotiin kan hoogganamaa turee fi Dr. Nagaasoon illee ifatti baasanii dubbachuu haa baatan malee waliin deemuu akka hin dandeenye argee akkuma nama hidiyyaa malee deemee gaggeessaa malee galee ta'uudhaan Dr. Nagaasoonis dhaaba sana dhiisee bahee dhaabonni kun egaa hammam maqaa Oromoo nam-tokkee Oromoo ofitti qabanii deemanii kan isaan duubarraan immoo kan isaan uummata Oromoof ilaalchi isaan Oromoof qaban immoo kanumarraa hubachuun danda'ama. Siidaan aannolee yookaan siidaan calanqoo kan inni dhaabbate uummata Oromoo harkaa fi harmaajite yaadachuu fi amma isaan kan akka goobanaaf dhaabachuu qaba kan akka qusee dinagdee yookaan baamalaaf dhaabachuu qaba. Hawultiin akkasii malee akka sabni dhume kanatti gochuun hawaasa walitti kaasuudha kan isaan jedhan irratti fuulleffatan. Ilaalchi isaan uummata Oromootiif qaban yakkumti dalagameyyuu karaa goobanaaf haa raawwatte jedhanii akka sana gara Oromootti naannessuudhaaf micciiruudhaaf Oromoota Oromoo irratti raawwate jedhanii micciiruudhaaf kan deemaa jiranidha. Dhaabonni kun bor iftaan uummata Oromootiin nu filadhu jedhanii uummata Oromoo keessaaf Oromiyaa keessa bulchina jedhanii karoora baafatanii sagantaa baafatanii dhimma akkasii yeroo akkaataa kanaan kaasan hammam jibbinsaa fi tuffii uummata keenya irraa qaban hammam Oromiyaaf fuulleffannaa isaan qaban Oromoo garamitti ciranii akkamitti akka afaansaaf aadaasaa harkaa balleessanii akkamitti saba tokko jalatti gashuun akka danda'amu irratti kan hojjechaa jiranidha jechuudha. Dhaabonni maqaa tokkummaatiin deeman hundi isaaniiyyuu Oromoo balleessuudhaaf Oromoo maalummaasaa harkaa deebisanii facaasuudhaaf taaffii isaan godhan ammallee ifaan ifatti mul'ata jechuudha. Kanaaf dhaabonni Oromoo dhaabbatanii dhalataan Oromoo maqaa qabus yookaan beekaan Oromoo dhaqee kallattiidhaan isaan keessatti hirmaatus haa ta'u karaa naanna'aan isaan keessatti hirmaatullee of eeggannaa fi hubannoo asirraa argachuu qaba jedheetanii yaada. Dhaabonni Oromoo warreen kana wajjiniin koolishinii mallatteessanii waliin socho'anillee dhimma kana irra deebi'anii of ilaaluu qabu. Sagantaa siyaasa isaa jijjiiree dhaaba Oromoo kam wajjiniin sagantaa siyaasa isaa gara dhaabota Oromoof uummata Oromoof ta'utti fooyyessee xinno butee koolishinii dhaabota Oromoo wajjiniin mallatteessuudhaaf dhaaba Habashootaan hoogganamu keessaa akka seenaattis akkan amma ijaan argaa jiruttis akka hawaasni Oromooillee beekutti dhaabni tokko hin jiru jechuudha. Dhaabonni Oromoodhaan hundaa'an immoo yeroo baay'ee sagantaa keenya fooyyessineerra sagantaa keenya akkas gooneerra jedhanii yeroo isaan faana hojjechuudhaaf yaalii godhantu mul'ata. Kun barumsa ta'uu qaba wanti jarri amma ibsa baasan kunillee jechuudha. Hammamiyyuu yoo bareechuuf yaalameyyuu hammamiyyuu yoo fooyyessuuf yaalameyyuu dhaabonni kun uummata Oromoodhaaf ilaalchi isaan qaban dugda duuba isaaniirra ilaalchi isaan Oromoo fi Oromiyaaf qaban badii guddaa waan ta'eef dhaabonni Oromoollee kanarraa barumsa argachuu
laga gamaa wajjiniin araaramee uummata Oromoo faayidaa fiduu hin danda'u. Kana keessa ergaan umtinaan dhaabota Oromootiif qabullee of ilaalaati walitti dallansuun yoo jiraate obbolaadhuma keessan haa rakkatus haa beela'us haa tuffatamus homas haa ta'u obboleessa keessan waliin walii galaatii tokkummaa keessan jabeessaatii akkaataa kanaa yoo deemame malee sagantaa ofii fooyyessanii gara Habashaaf tolutti of butanii deemuun kun boodasaa nutti fayyadamanii dhuma nu bira darbuurraa kan hafe akkuma fakkeenya Dr. Nagaasoo yeroo booda of keessaa baasan kana akkuma mootummaan wayyaan illee yeroo booda OPDO'tti darbachuun ishee wanta beekamaadha wanta ifa jirudha. Akkaataa kanaan hawaasni Oromoos ta'e dhaabonni Oromoo sagantaa isaanii sagantaa saba isaanii kaayyoo saba isaanii irraati caccabsanii gara Habashaaf tolutti deemuurra walitti deebi'anii wal ta'anii deemuutu wayya kan jedhullee akka nam tokkotti kanarraa hubadhaa jechuudha. Tole fayyaa ta'a obbo Garbaabaa amma isinillee tuttuqxanii jirtanii waa'ee Oromoon gara mooraa sanaatti achi deddeemuu dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan jedhu tokko kaaftaniittu. Oromoon akka sabaatti otoo ijaarsuma Itoophiyaa jedhamturraa gaaffii qabnuuti. Gaaffii jalqaba akka sabaatti lafaa kaafne dhiisanii warreen dhaqanii gara mooraa Itoophiyaatti sagantaa isaanii jijjiiranii deddeeman jiru jedhanii yoggaa wal komatan dhageessa Oromoo keessatti. Gamasii immoo warri Itoophiyaa tokkummaa ishee tiksina jedhan immoo wayita isaan sagantaa siyaasa isaanii jijjiiranii gaaffii Oromoof beekamummaa kennanii waliin dalaguudhaaf qophii ta'anillee achiin hin jiru asiitii garuu mucucaatu lallaafuu dhodhommoqootu mul'ataa jedhu Oromoonni yoggaa Oromoodhaan qeeqan. Isinillee amma kaaftani. Meenaa gabaabsaati akka namaa galutti. Maaliif Oromoon gaaffii isaa kana lalaaffisee laash godhee dhaqee gara mooraa Itoophiyaatti yookaan tokkummaa Itoophiyaa kan jedhamu sanatti gaggaluun kun maalirraa madda laata akka Oromootti maaliif? Wanti kun akkan ani hubadhetti tokko namootumti hooggansa qabsoo Oromoo keessa jiran fedhii dhuunfaa irratti ka'uun walitti dallanuurraa kan ka'e wal faana wal qabatanii deemuu dhabuurraan. Lammatammoo namoonni wanta kana adeemsisan qabsoo Oromoo kana kallattiidhaan haala Oromoon uummanni Oromoo fi dhalataan haaraan amma lafaa burqaa jiru kun barbaadutti otoo hin taane jireenyaa fi guddinni namoota kaayyoo Oromoo fooyyessanii gara kaayyoo warra dhaaba Habashaatti hiikuu kunillee murteessaadha. Ideoloojiin isaan keessatti guddatan kunillee dhiibbaa irratti qabaatee gara sanatti siquun ni jira jechuudha. Haa ta'uuti irra jireessa garuu irra guddaa kan ati argitu akka dhuunfaatti dhimma dhuunfaa gara lola qabsootti geessuudhaan jibbinsa dhuunfaa hojii irratti wal mufii wal hubachuu dadhabuudhaan dhimmoota akka dhuunfaatti dhumuu qabu gara siyaasaatti geeddaruudhaan akkaataa kanaanidha kan hooggansi qabsoo bilisummaa Oromoo warri karaa nagaatiin isaa ta'u warri ka humna waraanaatiin deeman akkaataa kanaan wal dhabuudhaan kan ka'e sana gidduutti immoo manguddoonni Oromoo dhimma kana keessa fiiganii warra asiif achi wal lolee akka dhuunfaattis gurmuu adda addaa keessatti faca'uudhaaf deemu gidduu galanii araara bishaataa ta'ee gadi dhaabuu dadhabuun beektotaa fi manguddoota Oromoorraas kunis hulaa baneeraa jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo sochoosanii waan inni barbaadu bira ga'uun baay'ee salphaadha. Uummata Oromoo sochoostee deemuu kan dadhabde uummata biraatti hirkattee wanti ati fiddu hin jiru. Uummanni biraan atitti hirkattu istirateejiif uummatoonni si murteessan jiraachuu ni malu. Isaan kana saboota cunqurfamoo kana ijaarrattee wal faana deemuun kan jirudha. Kan keessattuu kan siyaasa Oromoo wajjiniin wal fakkaatan kan siyaasa Oromoo wajjiniin walitti dhiyeenya qaban kana
Tole mee amma asirratti isin amma uummata keessa socho'aa waan turtaniif biyyatti fedhiin dhalootaa amma ol dhufaa jiru kuni baay'een uummata keenya akka baadiyyaa jiraatus kan hojjetaa mootummaas otoo carraa argatanii hiree keessa murteeffadhaa jedhanii akka amma namni hubannoo qabutti Itoophiyaa filatamu Oromiyaa filata akkasiin hubattanitti jechuudha. Haalan hubadhee fi haalan keessa tureen uummanni Oromoo Itoophiyaa kan jedhu iyyuu hin barbaadu. Oromoo fi Oromiyaa kan jedhu qaba uummanni Oromoo. Haa ta'uuti namni waliigalee nu faana jiraachuu yoo fedhe immoo kan faana iyyuu jiraachuudhaaf rakkoo hin qabnu kan jedhu qaba jechuudha hawaasni Oromoo malee Oromoo fi Oromiyaadha. Lafa bal'aa qabna, biyya bal'aa qabna, hawaasa bal'aa qabna, aadaa bal'aa qabna. Kan otoo qabnu dhimma haguuggii namaa jala teenyee waa'ee keenya dhiifnu hin qabnu waan jedhudha. Dhalataan amma jirus carraa itti uf murteessuu hulaadhuma xiqqoo otoo argatee uummanni Oromoo akka uummata kibba Sudaan kana murteessuudhaaf wanta si shakkisiisullee miti akka uummata Oromoo laphee isaa ilaaletti. Mee kabiraa immoo obbo Garbaaba waa'ee dhiyeenya kana dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo namni gaggeessaa turanii fi pirezidantii mootummaa Oromiyaa akka turan obbo Alamaayyoon aangoorraa gadhiisanii jiran. Waa'ee kana wayita dhageessan maal jettan? Akkamitti yaadattu obbo Alamaayyoo yookaan dhaaba sana? Obbo Alamaayyoo Toomsaa ijoollummaa OPDO keessaa haga dargaggummaa OPDOtti nama OPDO keessatti guddatee haa ta'uuti kan inni hojjete bakka miidiyaalee irrattidha. Haa ta'u hojii hannaa faana wal qabatee amma kanatti maqaan isaa namni kun waan hin kaaneef mallas otoo hin du'in dura namni kun akka bulchiinsa Oromiyaa keessatti achas dhufu godhee abbaa duulaachii kaasuudhaan nama kan achas fide. Namni kun kallattiidhaan kan inni fuulleffate hanna OPDO'n lafa naannoo Finfinnee kana jiru irratti gootuu fi hanna malaammaltummaa isaan baay'inaan raawwatan kana gad xiqqeessuu kan jedhu karoorfatee ga'e. Karoorfannaa kana keessatti egaa nama kana kan mudate lubbuusaa dhabamsiisuu kan jedhu irratti murteeffatan egaa maaliif nama hedduutu hannaan harki bukaa'ee jira. Hanna kana dhokfachuuf immoo OPDO'n qoricha laataniif kan jedhu tu odeeffanni jira jechuudha. Odeeffanni kun harki dhalattoota Tigireellee akka keessa jiru. Sababni isaas hanna lafaa naannoo Finfinnee kana irratti irra jireessi kan bobba'ee jiru dhalattoota Tigireeti. Daldaltoonni immoo warra OPDO'ti. Haa ta'uti namni kun kanarratti waan fuulleffatee malaammaltummaa gad xiqqeessuu kan jedhu namoota baay'ee gaafa irratti fuulleffatee socho'u qoricha laatanii fi akkaataa kanaan egaa namni kun Oromiyaa keessatti akkuma miidiyaalee adda addaa irratti beekamus akkuma beektanillee namni kun mana yaalaa ciisaa ture Oromiyaa keessatti hojjechaa turre haga ammaatti garuu bulchiinsi isaa qabbanaa fi tarkaanfii tokkoyyuu fudhachuu hin dandeenye hooggansuma itti aanaa fi hooggansuma tokko OPDO'dhaatiin kan ture. Amma immoo nama kana filannoon waggaa tokkotu hafe nama kana guyyaa har'aatiin gaanii kaasuu jechuun bulchiinsa Oromiyaa keessaatu dadhabe yookaan rakkoo addaatu uumame otoo hin taane haala amma qabsoo uummanni Oromoo biyya keessatti finiinsee jiru OPDO saa ta'uu Tigiree yaaddessee waan jiruuf namni kun immoo bulchiinsa kana keessatti dadhabbina fayyaarraa saa ta'uu rakkoo dhiibbaa wayyaaneen gootu kana wajjiniin wal simatee akka isaan barbaadan ittiin deemneef natti fakkaata. Kanaaf qabsoo fincila diddaa gabrummaa amma dargaggoonni godhan kana wajjiniin wal qabatee gara fuulduraatti filannoo bara 2015 kana deemullee akka barbaadan Oromiyaa keessa ta'uuf natti fakkaata. Namni kun filannoo waggaa tokko hafe keessatti wanti isaan adda uumuudhaaf nama kana iddoo kanaa kaasan hin jiru. Garuu kan isaan
kaasuu barbaadan akkan hubadhutti namichumti kun haala amma OPDO'n keessa galtee jirtu kanaa fi jeequmsa dargaggoon gajjallaadhaa kaasanii waraqaa bittinsanii Oromiyaa keessa sifachi deemamaa jiru kana dhooyinsi fincila diddaa gabrummaa raawwatu keessatti itti gaafatamummaa jalaa ba'uuf kan iyyata galfate natti fakkaata. Haa ta'uutii immoo kun uummata biratti wanta amma kana fudhatama qabuu fi natti fakkaatu. Haalli dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo sababbuu gabrummaa waan ofirraa jiruu jalqaban fakkaata. Sababbuu gabrummaa amma ofirraa jiruu jalqaban kan ammoo qabsaan Oromoo kamiyyuu karaa danda'ameen deeggarsa godhee fi akka miseensonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo dirree qabsootti hiriiran, dirree qabsoo saba isaaniitti, dirree falmii saba isaaniitti akka hirmaatan haala mijeessuu fi kana fincilli diddaa gabrummaa achuma keessatti akka babal'atu OPDO'dhumtillee mootummaa TPLF kana kidinaap akka gootee Oromiyaa fi biyyittiidhuma Itoophiyaa sanayyuu hawaasni Oromoo akkatti dhuunfachuu danda'u akkatti irratti hojjettuuf deeggarsa barbaachisaa gochuufiin dirqama qabsaa fi dirqama beektota Oromooti jechuudha. Kanaaf amma OPDO'n garaan isaanii aaree kaduraa keessaatii ba'aa waan jiran fakkaata. Ijaa kana OPDO'n haala amma jalqabde kanaan akkaataa itti mootummaa hiree kana kuffistee ofiiyyuu irra aantee cubbuu yookaan badii seenaa kana dura dalagame ofirraa dhiquu dandeessu irratti tumsa gochuu fi isaanillee kana keessa kan akka raawwatan waamicha gochuufidha wanti barbaachisu. Haalli amma kana jiru OPDO'n illee kanaaf qophaa'anii kan jiran fakkaata. Haalli amma mul'achaa jiru. Ayaan tu yoo goote raajii maalii qaba?
keeti alagaan lolaate lakkii gahii lolii yoonni barnoome kai Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jenne egaa otoo hin bifatiin bakkuma jirtanitti isiniin geenyerra qophii keenya hundumaa sagantaalee keenya hundumaa waan dhaggeeffattaniif horaa bulaa isiniin jenne sirbattaanu kana isin affeeruudhaan nagaatti isiniin jenna. Ani peto, ballo, badani aman senna